Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti hojiileen misooma qonnaa aanaa Wanjii fi Malkaa Adaamaa daawwataman. Kilaasterii Paappaayyaa, Avukaadoo fi Muuzii aanaalee kanneen keessatti misoomaa jiran hooggantoota sadarkaan jiranii fi jiraattotaan daawwatamaniiru. Bakki oomisha xaa'oo uumamaas kan daawwatame keessaa isa biroodha. Hojii raawwachiisaa itti aanaa kutaa magaalaa Dambalaa Obbo Qaasim Margaa daawwannaan kun aanaalee gidduutti muuxannoo wal jijjiirraa fi miirri dorgommii akka uumamuuf kaayyeeffatee kan gaggeeffame ta'uu himan. Aanaalee sadiin qabnu kun aanaalee sadiin keenya keessatti inisheetivii Avukaadoo, inisheetivii Paappaayee, inisheetivii Muuzii, inisheetivii Ruuzii kanaaf kan kana fakkaatan hundi hojjetame kun aanaaleerraa aanatti maal fakkaata inisheetivii varmi kompoostii hojjetamus varmi kompoostii hojjetamu kunis muuxannoo akka aanaaleen sadii walirraa fudhatan kaayyeeffatee namni hundinuu kanarraa baratee walirraa baratee akka inni hojjetu gochuudhaaf akkasumas waan gammaa itti xaaraa ture waan gammaa aanaa sadiin keessatti hojjetamaa ture bu'aa isaa kan argame kan akka amma Paappaayee argitanii kanatti bu'aan isaa fireen isaa argame kana firee isaa dhandhamatanii hojii itti aanuuf yoo hojjetan hamma kana argachuu dandeenya yoo hojjetan kana hamma kanatti milkaa'uu danda'ama waan jedhu sana irraa baratamee fuulduratti cimee akka hojjetamu gochuudhaaf jechuudha. Hojiilee misooma qonnaa kanaan waldaalee gurmaan 19 keessatti namoota 380 oliif carraan hojii uumamu dubbatu. Carraa hojii uumuutiin waldaalee 19tu jira. Waldaaleen 19 tokkoon isaanii waldaan tokko nama 20 of keessaa qaba. Waliigala saayitii heektaara 11 as jiru kana keessatti nama hojii dhabaa 380 akka hojii argatu. Kun hojii dhabdoota qofa. Maatiin isaan jala jirus ilaalamee yoo ilaalamu namoonni baay'een hedduun isaanii waan kana irratti fayyadamaa kan jiraniif hojii argatanii asoolanii irraa gurguratanii oomishachaa kan jiran galii irraa argachaa kan jiran kan ittiin jijjiiramaa jiran kan waan biraatti ce'uudhaaf itti yaadaa jiran kan irraa baratanii immoo caalatti bal'isuudhaaf hojii Avukaadoo amma heektaara 11 jiru kana heektaara hedduutti ol bal'isuudhaan muuxannoo fi kaka'umsi kanarraa argame guddaa ta'uu isaa gara kamaan kaasuu barbaada jechuudha. Milkaa'ina hojii kanaa keessattis hirmaannaan hooggansaa fi hawaasaa olaanaa akka tures kaasaniiru. Hirmaannaan hawaasa irraa yookaan hawaasni calqaba isaa irratti lafa kana akka hojii inisheetivii kanaatiif oolu hojii inisheetivii kanaatiif ta'u lafa amma asitti argitan kana qofa odoo hin taane aanaa Wanjiitti kan argitan heektaara 28 kun kan silaa waan biraa irratti duraan uummanni irratti oomishatamaa ture uummanni oomishaa ture mariisisuudhaan amansiisuudhaan akka inni inisheetivii yeroo gabaabaa keessatti bu'aa argisiisuu danda'an hojii dhabaa hirmaachisanii irraa bu'aa argachuu danda'u biyyaafillee oomisha galchuu danda'u gurgurtaa adda addaa gurguramee galiin irraa galuu danda'u kana hojii barbaachisu kana uummata hojii maratame uummanni inisheetivii mootummaan gadi buusan amanee akka inni hojjetu gochuudhaaf uummanni lafa waan biraa irratti hojjechaa ture sana lafa uummanni waan biraa irratti hojjechaa ture sana waan kanaaf akka hojjetu oolchuu isaatiif hirmaannaa guddaa godheera jechuudha. Akka uummataatti akka hooggansaatti immoo uummata qindeessanii amansiisanii akkasuma immoo hojii dhabdoota irratti ijaaranii amansiisee hojjechiisuu isaatitti har'a bu'aan kun argamee jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Malkaa Adaamaa Obbo Darrasaa Gammachuu gama isaaniin hojiin misooma qonnaa irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jiru karoora badhaadhina maatii galmaan ga'uuf qabame milkeessaa kan jirudha jedhan. Namoota qonna irratti hirmaatan kanaan dura kallattii garaagaraatiin leenjiin kennamaafii tureera. Dabalataan immoo ogeeyyiin waajjira qonnaa akkasumas hooggansi ramaddii gandaa qabu hojii kana cheeklistii garaagaraa wajjin gabbuusuudhaan ogummaa ogeessa keenyaan wal deeggaruudhaan uummata keenya biratti wanti kun akka babal'atu godhamaa tureera jechaadha. Dabalataan immoo doo'ii har'aa kanaan waan bal'aa akka dabalatanii waan kana hojiitti galan wanti godhamaa jiru gaariidha. Hirmaannaan uummata keenyaa baay'ee gaariidha. Badhaadhina maatii keessattuu qotee bulaawwan adda duree yeroo garaagaraatti uummachaa deemne san amma immoo hojii kana akka itti galanii hojjetan sochiin jiru gaariidha jechaadha.